Tole abbaan keenya baay'inaan nu ibsitanii jirtu. Gama barsiisa kootti yoo ce'u isuma kanaan wal qabatee akkuma namoonni tokko tokko tajaajila afaan Oromootiif na to'ana jedhanii dubbatan. Dabalataanis immoo rakkoo mana kiristaanaa keenya keessa jiru tokkichi hin jira. Innis maal inni namoonni yeroo har'aa tajaajilaa jedhamanii mana kiristaanaa keessatti dhahaman namoota wangeela dhugaa qabatanii tajaajila dhuunfaa caalaa wangeelaaf iddoo kennan osoo hin taane namoota bebbeekamoo jala namoota deddeeman namoota tajaajila waltajjii caalaa abboota jala deddeemantu iddoo argachaa jira. Kana gaafa isin jedhu manni kiristaanaa keenya xiyyeeffannaan ishii namoota kabaja kennaniif osoo hin taane akka seeratti namoota wangeelaaf dhaabbatan ture. Kan argamaa jiru garuu faalladha. Ibsisin yookaan immoo ilaalchi isin kanarratti qabdan wanti isin jettan kan darganis wal qabatee yoo haastan isa kana akkam jettu. Gara gaaffii qosaannatti sun dura barsiisaan keenya abbaan keenya kan isaan dubbatan irratti jecha tokkoof lama dubbadhee darbuun barbaada. Namoonni baay'ee yeroo tajaajilatti maaliif gufuu nutti ta'u? Isa jedhuudhaaf yookaan immoo gufuu ta'uun kun maaliidhaaf dhufe yeroo jennu lafa kaanii miti yookaan lafa kaanii miti jarri kan jettu. Macaafa irratti barraa'ee jira. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 36 irratti jechi irra keessaa akkas jedha. Dhala namaadhaaf diinni isaa maatii isaatii jira. Dhala namaadhaaf diinni isaa maatii isaati. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 36. Hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa jecha kana dubbatan namaadhaaf diinni isaa kan jedhe yookaan maatii isaa kan ta'e hiriyyaa isaati jira. Hiriyyaan isaa mana qulqullummaa kan tajaajilleedha. Mana Waaqayyoo kan tajaajilleedha. Kootu bakka kana deemnee bashannanee dhufna. Bakka kana raawwannee dhufna. Bohaarree deemnee jechuudhaan tajaajila irratti gufuu itti ta'u jira. Akkasumas dabalataatiin diina namaadhaaf diinni isaa eenyu yeroo jennu maatii isaa walumaatiin kan guddate abbaa manaas haadha manaas yookaan abbaa manaa ta'uu danda'a. Abbaa haadha isaa ta'uu danda'a. Obboleessa isaa ta'uu danda'a. Diina isaati ta'uu danda'a. Bakka hin geenye tajaajila hin geenye deemnee tajaajila yeroo jennu baadiyyaa deemnee tajaajila yeroo jennu manni qulqullummaas hin jiru si malee namni hin jiru tajaajiltoonni hin jiru jechuudha diina namatti qabu jechuudha maatiin ofii. Inni sadaffaaf arfaffaan garmalee nama sodaachisu macaafa qulqulluu irrattis kan dubbatame ala namaadhaaf diina isaa jechuun nama isa walitti tajaajiludha. Isa kanas immoo yeroo kaa'u macaafni qulqulluu akka nutti dubbatutti hayyoonni keenya akka nuuf ibsanitti tajaajiltoota walitti tajaajilan diina ta'uu isaaniidhaan qoree dhoqqee keessa jiru jechuudhaan fakkeessan jechuudha. Qoree dhoqqee keessa jiru eessa akka jiru beekuu hin dandeenye. Yeroo nu waraana qofa argina. Yeroo jennu nu waraana eessa akka jiru arguu hin dandeenye jechuudha. Tajaajilaan kunis nuti nu fakkaachuudhaan kan nu maaliidhaaf fedha isaa raawwachuudhaaf jechuudha. Maaliidhaaf nuti waan amantaa kan tajaajilleedhaaf wangeelli Waaqayyoo kan lallabamneedhaaf waa'ee fedha isaa waan barsiisuudhaaf jechuudha. Nu fakkaatee jiraata. Yeeyyii waan na ta'eedhaaf jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeeyyoonni baay'ee gara addunyaatti dhufanii gogaa hoolaa uffatan. Isaan kanarratti of eeggadha. Keessa isaanitti garuu guttootadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 ta'e 23 ta'uu jechuudha. Lakkoofsa 18 irratti qoree irraatii yookaan immoo kosorruu irraatii baal hadhaawaa irraatis burtukaan dhufnaa namuu ni danda'a jedha. Firii isaan irraatii ni beeku jedha. Jarreen kana beekuun salphaadha. Barsiisota fakkaachuu danda'u. Ani isaan barsiisan garuu fedha foonii malee fedha amantaa miti. Amantaa kan amantaa lallaban ta'uu fakkaachuu danda'u garuu kan isaan lallaban summii ta'uu danda'a. Hojii isaanii irratti isaan beekna jechuudha. Kanaaf iyyuu isaan kun amantaa keessa jiru. Namoonni fedha isaanii raawwachuu barbaadan hojii addunyaa lallabuu barbaadan sirriidhaan maaliif jaallatu? Kanaaf iyyuu qormaata yeroo adda addaan duratti fiduu jechuudha. Inni lammaffaa beekuuf hubachuu kan qabu keessumaatti tajaajiltoonni yeroo qormaatatti yookaan tajaajilatti gallu qormaata akka qabnu beekuu qabna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti haga addunyaarra jiranitti qormaata qabnu. Jabaadha. Ani garuu addunyaatti dhufaadha. Addunyaa kanarratti yeroo jiru yeroo hundumaa qormaata qabna. Dhiphina qabna.
Kun immoo qormaanni kun tajaajiltoota fakkaatan irraatii nutti dhufa. Seexana irraatii nutti dhufa. Namoota immoo waan gaarii hin jaallanne irraatii nutti dhufa jechuudha. Isa kana hubachuu qabna jechuudha. Yeroo hundumaa gara Waaqayyootti yeroo seennu seexanni immoo nu kuffisuudhaaf dhaabbata. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 6 maal jedha? Ijoolleen Waaqayyoo fuuldura Waaqayyoo dhaabbatanii jedha. Ijoolleen Waaqayyoo fuuldura Waaqayyoo kan isaan dhaabbatan waan gaarii hojjechuudhaaf. Akkasumas immoo seexannis immoo fuuldura Waaqayyoo dhaabbatee. Ijoolleen Waaqayyoo waan gaarii hojjechuudhaaf. Seexanni immoo maal gochuudhaaf? Isaan kuffisuudhaaf. Nuti fuuldura Waaqayyoo yeroo dhaabbannu waan gaarii yeroo hojjennu dirqama seexanni immoo maqaa keenya balleessuu barbaada. Karaa kam akka qufnu eessaan duubatti akka deebinuudhaaf kiyyoo isaa qopheessaa jechuudha. Kiyyoo sana cabsine kunne caccabsine bira dabalu taana harka seexanaatti dhufne irraa jechuudha. Kanaadhaaf iyyuu maaliif nu jaallatanii maaliif maqaa keenya balleessu isa jedhuudhaan yoomiyyuu kan raawwatanidha yoomiyyuu kan godhanidha. Nuti garuu cimne yoo abbanne isaaniitti dhimma yeroo dhaabbattu qormaan nutti baay'achuu kan danda'a jechuudha. Gaaffii gara lammaffaatti yeroo darbu maaliidhaafidha? Namoonni waan gaarii hojjetan, namoonni barumsa barsiisan bakka dhabanii, namoonni oduu oliif gadi fuudhan, namoonni beekamtii namoota beekamtii dura dhaabbatan maaliidhaaf bakka argatanii? Yeroo jennu sila yeroo jalqaba eegallu kaaseen ture. Barri keenya ammaa kun baay'inaatiin parsantii 90 jechuu dandeenya. Barcumarra kan jiru tajaajila ta'uudhaan hundeeffamaadha. Kanaadhaaf iyyuu kan wal fakkaatu wal barbaada. Kan wal fakkaatu immoo walii bala. Maagneetii keessatti yeroo barannu jechuudha. Yookaan fiiziksii yeroo barannu baay'een keenya barattoota waan ta'anidha. Wal dhiibaa jechuudha. Kanaadhaaf iyyuu wal fakkaatu ta'an isaan wal barbaadaa jiran waan ta'eef isaan kanaatiin ni ari'amaa jechuudha. Lammaffaadhaatti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti yeroo deddeebi'ee barsiisaa turetti waan gaarii yeroo hojjetutti namoonni tokko isaan namoonni baay'een isa jibbu turan. Isa walitti hin buune. Akka jedheera Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 hanga 48 irratti isin kan Waaqayyoo osoo taatanii osoo sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattu taatanii jecha koo dhageessu turtanii. Garuu kan abbaa keessan kan diiyaabiloos isa lubbuuwwan baasu sanadhaaf ilma isaa waan taatanidha. Ijoollee isaa waan taatanidha. Jecha koo dhageessanii isaadhaaf dubbattu. Isaadhaaf falmitu. Diiyaabiloos duriitii eegalee lubbuu baasaadha. Dhugaadhaafis hin dhaabbanne. Dhugaas hin barbaanne. Soba yeroo dubbatu sammuu isaarraatii yaada isaarraatii burqisiiseetu dubbata jedhee darbata keessatti. Har'a immoo maaltu ta'aa jira? Uummata barsiisuu dhiisuu jechuun lubbuu baasu jechuudha. Uummata gorsuu dhiisuu jechuun lubbuu baasu jechuudha. Waaqayyootti fiduu dhiisuu jechuun namni amantaas akka barsiisu akka baru barsiisuu jechuun hojii seexanaaf jechuudha waan ta'eedhaaf hojiin hojjetamaa jiru hojii Waaqayyoo osoo hin taane hojii raafuramaa waan ta'eedhaaf ammas immoo kan barbaadamu gaarii kan hojjetu wangeela kan lallabu uummata kan barsiisu osoo hin taane fakkaatee kan hojjetu waan barbaadamuudhaaf bakka argatu. Yoo Waaqayyoo jedhe eeyyama isaas yoo ta'e isheen dhugaan kun immoo guyyaa tokkotti baateetu inni har'a cunqurfame barbaadanii argamu qabaa jechuudha. Asirratti fakkeenya kaasuun barbaade tokko jira. Macaafa yookaan immoo kitaaba mana gosaatti irratti yeroo dubbisnu Inbaa Mariinaa kan jedhamutti hin arganna. Seenaan ishee baay'ee yeroo ta'u gabaabseen yeroo ilaallu Inbaa Mariinaan dubartiidha. Maariyaam kan jedhamtu waan turteef seenaan ishee waan dheeratudha. Dhiira fakkaachuudhaan gara gadaamitti galte. Gara gadaamitti erga galtee booda yookaan kawaalaatti erga galtee booda waa'ee Waaqayyoo yaadachaa abboolii gargaaraa jiraachisa. Sana keessaatii gara magaalaatti yeroo baatu dubartiin tokko argiteetu Inbaa Mariinaatiin jaallatte yookaan immoo ija ishee keessa galee Inbaa Mariinaa jechuudha. Akka dhiiraatti waan uffata uffatte yookaan immoo dhiira fakkaatte waan turteedhaaf jechuudha. Yeroo kanatti isheen sun dubartiin Inbaa Mariinaatiin jaallatte sun nama biraarraatiin ulfoofte turte. Garuu sobaatiin Inbaa Mariinaarraatii akka ulfooftetti dubbatan jechuudha. Yeroo kanatti mucaa kana erga deessee booda Inbaa Mariinaan
akka guddistuudhaaf yookaan immoo gara Imbaa Mariinaatti fudhatanii dhufan. Abbooliin hundumtuu gadaamii sana keessa kaawwala sana keessa kan jiran hundumtuu akkamitti Imbaa Mariinaan kana raawwatanii jechuudhaan irratti murteessuudhaan gadaamii sana akka gadhiisan irratti murteessan. Imbaa Mariinaanis osoo cubbuun hojjetin dubara taatee soortuu jechuudha. Akka dhiiraatti akka alchiteetti mucaa sana gammachuudhaan fudhatteetu gammoojjii keessatti fudhatte. Waggaa 7 guutuu rakkatti erga guddeessee booda gaafa waggaa 7ffaatti warri kaleessa ishee ari'an ishee barbaadanii warri kaleessa ishee tuffatan ishee kadhatanii gara gadaamiitti deebisan. Umarrattis yeroo boqonnaa isheetti namoonni kaleessa cubbuu irratti hojjetan dhukkubaadhaan qabamanii gaafa isheen duutu durba ta'uu ishee gaafa beekamu Waaqayyo samii irraatii yookaan immoo sadummaadhaan Sillaaseen icciitii Sillaaseen mul'atee ergamoonni waliin yeroo ishee kabajanitti namoonni kaleessa ishee tuffatan moofanii miila isheetti kufanii lubbuun baate yookaan immoo reeffi boqotee jiru sun ani isiniif dhiiseera jedheetu guyyaatti raagaa bahee fedhatu. Kanaaf dhugaadhaaf yoo dhaabbanne qoramuu dandeenya yeroodha. Dhibbinni nurratti gahuu danda'a. Ari'atamuu dandeenya. Humni keenya garuu Waaqayyoof yookaan dhugaa qabannee waan jirruudhaaf warri kaadhama jibban bornu barbaadu waan ta'eedhaaf namoonni dhugaadhaaf dhaabbatan, namoonni wangeela lallabdan, namoonni dhugaadhaaf dhaabbatan ammas maaliif akka hin arganne, maaliif tajaajila naaf hin kennamne jechuudhaan abdii kutachuurra cimnee dhaabbanne guyyaa Waaqayyo jirtanii obsaadhaan guyyaa sanaan eeggannu jedhaan. Tole barsiisaan keenya yaada bal'aa keessattuu yeroo ammaa kana rakkoo mana kiristaanaa kan ta'e tajaajiltoota caalaa mindeeffamuun mana kiristaanaa keessatti baay'achuu akka ta'e nu ibsitanii jirtu. Gara obboleessa keenya Daaqoon Biyyaansaatti yoon darbu isuma kanaan wal qabsiistanii kan naaf ibsitan akkasumas hordoftoota daawwattoota keenyaaf kan dhaamtanii yeroo ammaa kana namoota baay'ee irratti tajaajiltoota irratti tajaajiltoonni qaamonni garaagaraa yookaan immoo tajaajiltoonni dhuunfanii sababa barbaadanii namni sun daandii Waaqayyootti deebi'uu caalaa sababa barbaadanii seera mana amantaa keessa ba'anii akka inni amantaa keessa ba'u taasifamuun ni mul'ata. Fakkeenyaaf tajaajilaan tokko balleessullee gaarii hojjetullee maqaasa gurraachessuudhaan akka inni bataskaana keessa ari'amu gochuutu yeroo ammaa kana mana kiristaanaa keenya keessatti akkasumas namoota qaama garaagaraa qaama gurmaanis haa ta'u qaama dhuunfas haa ta'u ni mul'ata. Gara siyaasaatti maxxansu gara taaddisoo maqa balleessuun inni jettu kun abbaan keenya asii jedhamu kuni baay'een isaanii argina. Inni kuni manni kiristaanaa keenya akkamittiin xiyyeeffattee keessa baasuudha qabdi. Ilaalcha kana hoo akkamitti ilaaluudha qabdi akka tajaajilaa mana kiristaanaa tokkotti. Waa'ee eenyummaa mana kiristaanaa kallattii garaa garaatiin mana kiristaanaa da'oo godhatanii namoonni baroota darbe keessaa da'oo godhatanii uummata Oromoo irrattis haa ta'u uummata garaa garaa irratti shira garaa garaa xaxaa hedduun isaanii. Kanaaf namoota sana keessatti maaltu jira mana kiristaanaa bifa addaatiin akka waan siyaasa babal'isuu biyya kanatti dhuftee akka waan uummata ajajuu biyya kanatti dhuftee kan fudhatan hedduun isaanii jiru. Achuma keessa ta'anii immoo namoonni bara sana keessa turan caalaa yeroo ammaa kana fakkeenyaaf waldaa dhuga bootaa fudhatan. Waldaan dhuga bootaa waggoota 8 darban keessatti tajaajila mana kiristaanaa qorumsi garaa garaa yoo isarra gahe. Tajaajilli isaayyuu namoota mana kiristaanaa keessa jiraataniinis haa ta'u namoota mana kiristaanaan ala jiraatanii yoo gufuun garaa garaa itti baay'ate sana keessa darbee waggaa 8 lakkoofsi tajaajilaa jira. Sababa manni kiristaanaa afaan uummanni kun dhagahuun afaan Oromootiin yaa barsiisu afaan dhalootaan uummanni kiristaanonni Oromoo ta'an waa'ee eenyummaa mana kiristaanaa ishee dhugaa kana eenyummaa mana kiristaanaa namoonni hedduun maqaa balleessan kana osoo hin taane mana kiristaanaa ishee dhugaa kana yaa hubatan yoo jedhanii hundumaayyuu bara kana keessa waan baay'ee natti fakkaatan. Qorumsi mana kiristaanaa waan bara darbee sana caalee natti fakkaata. Maaliif yoo jenne ari'atamuun namoota tajaajiltoota afaan Oromoo warreen afaan keenyaan tajaajilaman jedhan bara kana keessa kallattii garaa garaatiin kutaalee lallaba garaa garaa keessatti dhalaan garaa garaa ispeesifaayi ta'uudhaan adda bahuudhaan isin rakkina kana qabdu rakkina amantaa qabdu isin maaliif duuba isaanii kan jiru waldaa dhuga bootaa akka ta'e beeku. Duuba isaanii kan jiru namoota mana kiristaanaa afaan Oromootiin uummanni kun akka baratu taasisaa jiran hin beeku. Sana gufachiisuudhaaf piroojeektii guddaan addatti bahee ijoollee tajaajila afaan Oromoo fuulduratti ce'isuudhaaf jiran kana. Tajaajilli afaan Oromoo uummata baadiyyaa keessa akka gahuudhaaf namoota shaakalaa hojjechaa jiran kana
gufachiisaa kan jiran hedduun isaanii jiru. Innumaayyuu qarshiin kafalameefi innumaayyuu maqaan garaagaraa kennameefi xaaliyaan tokko isaaniiti hojii isaaniitirraa aga ari'amutti uummata biratti aga jibbamutti. Kanaaf manni kiristaanaa kana yoo sirreessite malee namoonnis waa'ee eenyummaa mana kiristaanaa saba kiristaanonni mana kiristaanaa keessaa ba'anis haa ta'u kiristaanonni sana booda dhufan ammas jiran manni kiristaanaa kan saba kamiitu yoo akkan ta'a. Namoonni shira garaagaraa xaxuudhaan ijoollee kana ari'ataa jiranis yoo ofii qusanne mana kiristaanaa qorumsa kana caalutti ishee beekata. Keessumaa Oromiyaa keessatti kun isaanii saba alaabaatiin nyaatama. Yeroo ammaa ishuu guddaa ta'e kan argaatu jiru yeroo garaagaraatti miidiyaa hawaasaatiinis haa ta'u miidiyaa garaagaraatiin waa'ee alaabaa yeroo hedduu afarfamaa ture. Namoonni mana kiristaanaa kana hubanne eenyummaa mana kiristaanaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraan alatti alaabaa kana waaqessuutti kan fiigan jiru. Lakki barsiisni mana kiristaanaa ishee kana jedhee warra barsiisa mana kiristaanaa ishee dhugaa kana galmaan ga'uuf jiru irratti garuu duulli garaagaraa shirri garaagaraa xaxamaa jira. Ijoolleen keenya bara darbe keessa qorumsa garaagaraa keessa turan. Kiristaanonni qorumsa sana keessa turanii otoo afaan isaaniitiin hin baratin otoo afaan isaaniitiin hin dubatin waanuma kiristaanummaa ishee dhugaa kana jaalataniif waanuma mana kiristaanaa ishee dhugaa kana hubataniif qofa kan itti maxxanan har'allee warreen itti maxxanan kiristaanota mana kiristaanaatti maxxanan kana shira garaagaraatiin mana kiristaanaa keessaa baasuudhaaf warreen hojjetan hedduun isaanii jiru. Itti yaadamee kanaaf namoonni kun of hubatanii manni kiristaanaa kan hunda keenyaa akka ta'e manni kiristaanaa ergamni ishee akka yeroo ammaa kana shirri garaagaraa mana kiristaanaa keenya keessa galee irratti xaxamee akka waan ergama mana kiristaanaa illee taasisanii kan fudhatan hedduu isaanii jiru. Ergamni mana kiristaanaa mootummaa waaqayyoo barsiisuu yoo ta'e iyyuu mootummaa waaqayyoo kana garuu afaan uummanni kun dhaga'uun barsiisuu yoo ta'e iyyuu waan biraa keessatti maxxansuudhaan waan manni kiristaanaa hin qabne lakki kun kan mana kiristaanaa keessaa baasuu hin qabne warreen jedhan hedduun isaanii jiru. Kaleessallee uummanni hedduun itti gufachaa kan ture. Namoonni keenya tajaajiltoonni keenya akkasumas kiristaanonni keenya ittiin ari'atamaa kan ture irra caalchisanii yeroo irraa kana shirri garaagaraa xaxamaa akka jiru beekamaadha. Inni kun yoo furmaata argate kiristaanota mayyuu ta'anii immoo tajaajiltoota afaan Oromoo warreen adda qoqqoodaa jiran baay'een isaanii jiru. Ijoolluma keenya ta'anii tajaajiltoota afaan Oromoo ta'anii manuma kiristaanaa tokkittiidhaaf warreen hojjetan wangeela seera uumamaa boqonnaa 25 irraa kaastee dubbistee waa'ee Esaawu fi Yaaqoob ni hubanna. Esaawu fi Yaaqoob garaa haadha isaanii keessa ta'anii wal dhidhiibaa turan walifachaa turan jedhe. Kanaaf nuti mana kiristaanaa tokkittii keessa teenyee barsiisa ishee dhugaa sana galmaan gahuu malee wal dhiibuu akka hin taane tajaajiltoonni afaan Oromoo Oromiyaa keessa jiran akkasumallee kallattii garaagaraa jiran tokkummaadhaan mana kiristaanaa keenya Oromiyaa keessa jirtu tikfachuu akka qabu. Namoonni waa'ee mana kiristaanaa hubanne mana kiristaanaa keenya illee gubuudhaa kan yaadaa jiran yoo jiraatan waa'ee eenyummaa mana kiristaanaa ishee dhugaa akka hubatanii manni kiristaanaa kan hunda keenyaati malee kan saba tokkoo qofaa kan ta'e kan Oromoo Ortodoksii Oromiyaa keessa jirus dabalataan akka ta'e hubachuu danda'u qabu. Qorumsa kana hir'isuudhaaf nuti tokkoon keenya kiristaanonni Oromoo ta'anii irratti hojjechuu qabna dabalataan. Waldaaleen garaagaraa wal gurmeessuudhaan dabalataanii wanni siif kaasuu yaadu namoota keenya biyya alaa jiran tajaajiltoota keenya biyya alaa jiran karaa waatsaappii garaagaraatiin miidiyaa garaagaraatiin qabatanii namoonni nuti gaafa mana kiristaanaa irratti hin hojjanne jennee afaan Oromootiin hin hojjanne jennee lakki jarri kun diina mana kiristaanaati jedhanii holola sobaa barsiisuudhaan ijoollee sana dhugaa jiru dabsanii hubachiisuudhaan jarri kun diina mana kiristaanaati jedhanii mana kiristaanaa kan gubu isaan kana jedhanii warreen hubachiisanii jiru. Luboota ta'uu danda'u barsiisota wangeelaa tajaajila afaan Oromoo kana fuulduratti akka inni tarkaanfatu hin barbaanne ta'uu danda'u. Isaan illee hubatanii tokkummaa mana kiristaanaatiif kan walitti qoqqoodnu osoo hin taane yeroo kanatti kan walitti dhiibnu osoo hin taane tokkummaa mana kiristaanaatiif akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila nu barsiisetti akka jaalala ishee dhugaa nu barsiisetti gaafa biyya lafaarra deddeebi'aa turetti raajii garaagaraa hojjechuudhaan akkamiin mana kiristaanaa keessa akka deddeebinu akkamiin tajaajiluu akka qabnu tajaajila ishee dhugaa tajaajiluu akka qabnu akka irraa hubannetti akka irraa barannetti abboota keenya warreen darban irraa gaarummaa akka hubannetti deddeebi'uu qabnu diinota keenyallee jaalachuu danda'uu qabnu
namoota hamaa nuuf yaadan, namoota gaarii nuuf hin qabne mana tokko keessa warreen jiru wal gorfachuudhaan, tajaajila mana kiristaanaa afaan tokko dubbachuudhaan, aadaa tokko hordofuudhaan osoo hin taane, innumaayyuu sabdaneessummaatti kan amantudha manni kiristaanaa. Kan hubannee tajaajila mana kiristaanaa fuulduratti tarkaanfachiisuu qaba. Keessumaa immoo taargeet ta'ee tajaajila afaan Oromoo irratti yeroo har'aa kana hojjetamaa jira. Nutis tokkummaadhaan namoota tajaajila afaan Oromoo gufachiisuu barbaadan kan nuti suniif jira. Nuti kana eessa turreerra yaada jalqabaa irratti gara abbaan keenya obboleessi keenyas kaasee irra deebi'uu barbaada. Nuti suniif jira. Kaleessa nuti turreerra isaan dura turre warreen jedhan heddummachaa jiru yeroo har'aa kana. Isaan sun dhuguma tajaajila afaan Oromoo kana babal'isuudhaaf kaleessa irratti hojjechaa turanii. Kaleessa dhokachaa kan turan. Innumaayyuu gaafa tajaajila afaan Oromoo kun fuulduratti bahuudhaaf jiru akka diinaatitti, akka nuti shakkamaa ta'anitti, akka mana kiristaanaa diiguudhaaf deemutti kan ibsan hedduun isaanii jiru. Lakki manni kiristaanaa safuu aadaa saba tokkoo kabajjee eenyummaa ishee dhugaa sana, eenyummaa barsiisa Kiristoos ishee dhugaa sana biraan geesse malee uummata sana tuffachuudhaan ati cubbamaadha, ati mana kiristaanaa seenuu qabdu galuu qabdu jettee ariituuti namoota kanas jaalala yaa barsiisu. Tokkummaa mana kiristaanaatiif yeroo kamiyyuu caalaa bara kana keessa qaamni kamiyyuu kallattiin shirri kallattii kana xaxamaa jiru shira gaariin taane akka ta'e baranii ilaalchi kallattii kanaan itti adeemamaa jiru ilaalchi gaariin taane akka ta'e baranii mana kiristaanaa tokkotti hundinuu ija isaa irraa kaasuu akka qabu dhaamsa koo dhaamuun barbaada. Egaan hordoftoota daawwattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Abboonni keenyas yaada bal'aa nuu kennanii jiru. Amma kan nu hafe yaada dabalataa yaada furmaataa ta'a kan jedhan qofadha. Isaanis yeroo gaggabaaboo keessatti akkuma dabaree isaaniitti akka nuu kennan gara isaaniitti jedhu. Egaa yaadi furmaata jedhanii yaadu duraan dursee abbootiin mana kiristaanaa humna cimaa humna dargaggoota afuuraa afaan sabaaf sablammoota hundumaadhaan afaan dhalootaatiin tajaajilaa jiran bataskaanarraa achi qabuurraa ofitti qabee isaanii wajjin kunuunsee yoo wajjin hojjete furmaata ta'uu hin danda'a kan jedhu qaba. Rakkinni nu qunnamaa jiru kun humna danda'ee hojjechuu danda'u bataskaan ofitti qabuun achi ofirraa dhiibuutu rakkoo cimaa fidee jira. Kanaaf furmaata kanan fudhadhan abbootiin amantii afaan Oromoodhaan waldoolee ijaaramanii afaan Oromoon tajaajilan kana walitti qabee ofitti qabee kunuunsee wajjin hojjechuu. Furmaanni biraan waldooleen afaan Oromootiin tajaajila jedhanii ijaaramanii jiranis wal ta'anii ituu waliin sakaalin kaayyoo qabatanii jiran imaanaa qabatanii jiran galmaan gahuudhaaf socho'u. Kun furmaata ta'ee yaada. Kan biraan akka amantootaatti ergaan ani dabarsuu barbaadu ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:12 irratti yeroo qorumsaatti kan jabaatu inni eebbifamaadha. Qorumsi amma bataskaana keenya irra ga'ee nurras ga'ee jiru kun qorumsa cimaadha jechuun nurra hin jiru. Kan kana caalu ganaan mudachuu danda'a. Kiristaana waan taaneef. Kanaaf abbootiin keenya yeroo ammaa kan maal jedhu kiristaanii fi mismaar yeroo rukutan ni jabaata malee ni laafa jedhamu. Kanaaf ni jabaata waan jedhameef bakka jirrutti kiristaanonni hundumtuu jabaannee bataskaana gubate ijaaruudhaaf qophoofnu amantoota keenya faffacaanii rakkinni irra ga'ee jiru gargaaruudhaaf qophoofnu. Akka waldaa duuka bu'ootaatti karoora qabannee jirra. Karoorri keenya kun beeksifamaa jira. Wal gargaaree jaraaf abirman kun furmaata ta'a kan jedhu ni yaada qaba. Inni biraanii gama obboloota keenya musliimaadhaan waan tokko jechuu barbaada. Innis maalinni biyya waliin qabna. Oromoon tokkodha. Amma kana ta'ee jirutti amantaadhaan wal dadhabuu hin qabu. Amma xiqqoo uummata kiristaanaa ortodoksii keessatti rakkoon gadda ka'e kun maali kan jedhu uummanni kiristaanaadhaa baay'ee sammuunsaa baay'ee jeeqameera. Haa ta'u garuu
abbootiin amantii tasgabbeessuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Sana faana abbootiin gama musliimaadhaan jiranis maal gochuu qabu jedheetan yaada. Namoonni bataskaana guban kun isaaniin akka bakka hin buune ibsa kennuu qabu. Uummanni kiristaanaa akka isaanii shakkinetti ibsa kennanii musliimni bataskaana gubu warroonni bataskaana guban yoo jiraatanis isaan musliima kana bakka hin bu'an kan jedhu ibsa kennuu qabu. Torbee darbe keessa isaanii wajjin iddoo tokkotti qorannoo tokko dhiyeessinee turre yeroo achirratti arginu musliimni kana keessa akka hin qabne ifatti dubbatanii turan. Uummata hundumaaf sun miidiyaadhaan hin darbanii yaada garuu ifa ta'uun gaarii nageenya biyyaa kabachiisuuf waliin jireenya keenya jabeessuuf. Inni biraanii gama mootummaanis waa jechuun barbaada. Mootummaan rakkoon amantiidhaan waldhabbiin kun yoo itti fufee biyyi kun gara diigamuutti adeemti. Biyyi immoo edda diigamee booda ijaaruun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf abboonni keenya maal jedhu dhukkubsatanii xaara hin taane dhiphina hin taane keessa galuun dursanii of eeguu wayyaadha. Imaammata mootummaa kanaas yeroo ilaallu dursanii irratti hojjechuu kan jedhutu jira. Amma garuu gama mootummaatiinis wanta dubbachuu barbaade maal inni edda namni du'ee edda bataskaanni gubatee edda rakkoon hundumtuu ta'ee booda ibsa kennuu duwwaan ga'anatti fakkaatu. Maaliif lubbuun bade hin deemu? Qabeenyi bade illee deemuu danda'a. Lubbuun bade garuu hin deemu. Kanaaf dursanii xiinxala sirriidhaan irratti hojjechuun gaariidha. Ammayyuu immoo taanaan mootummaa biratti kanan dubbachuu barbaadu maal inni namoonni yakka kana dalagan saaxilamanii seeratti dhiyaatanii tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qabu. Yoo kana ta'uudhaan baate ammas uummanni kiristaanaa mootummaa biraa akka waan wabii tokko hin qabneetti gara mootummaa shakkuu keessa walitti kun ta'uu hin qabu. Mootummaanis biyyi kun utuu hin diigamin irratti hojjechuu qaba. Namoonni yakka kana dalagan tarkaanfiin seeraa isaan irratti fudhatamuu qaba. Uummataaf immoo ifa ta'uu qaba. Kanan jedhu dubbadheetan wanta ammaa biyya keenya irra ga'aa jiru kuni Waaqayyo hin tasgabbeessa. Uummanni kiristaanaas warri rakkoon kun isin irra ga'e jajjabaadhaa Waaqayyo isin haa jabeessu. Uummanni dubbii afarsinu immoo dubbii iyyuu afarsan hin tasgabbaa'u. Kanaaf dubbii afarsuurra nagaa labsuu, nagaa dubbachuutu nurra jira. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa kennu. Ani furmaanni kana jedhee yaada. Waldaan duuka bu'ootaas hamma nuu danda'amutti kana irratti hojjechuudhaaf yaalii goona. Kallattii jiruun hundumtuu kana irratti akka hojjetu kan jedhuun dhaamuu barbaada. Yaadi furmaataa kana kan jedhutu natti dhaga'ama. Walumaa galatti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota hundumaadhaaf ergaa gabaabduuf akkasumas furmaata abbaan keenya baay'ee isaanii dubbataniiru. Isarratti xiqqooma ishee dabaluu kan hin barbaadu abboolii amantaa irraatii eegaluun barbaada. Abbooliin amantaa ammas amantaan keenya cimte akka dhaabbattuudhaaf uummanni keenya badan akka deebi'aniidhaaf afaaniidhaan qooqa hundumaadhaan uummanni hundumtuu akka da'uudhaaf afaan irratti akka hojjettaniidhaaf ammas asumarraatiin dhaamsaa mucummaa isiniif dabarsuun barbaada. Sababiin isaa manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo doogmaadhaan kan ta'an tokko kan taane obbola kan taane mana amantaa ja'an jiru. Itoophiyaa, Gibs, Sooriyaa, Hind fi Eertiraa. Warreen kun doogmaadhaan tokkodha. Afaan keenyi garuu garaa garadha. Sirni keenyi yookaan immoo qunnamtiin keenyis garaa gara. Kanaaf iyyuu ammas Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoota baay'eetu jira. Afaan Oromootiin afaan Oromootiin baay'inaatiin yoo hojjetamu baatirree amma tokko inni argama. Ammas afaan Oromootis afaan kabiraatiinis afaan irratti hojjenne uummata keenya akka cimsanuudhaaf kan irratti hojjechuu qabu kan jedhu amsa kun dabarsuun barbaada. Abbooliidhaaf, harmooliidhaaf, kiristaanota hundumaadhaaf, amantaa kana keessas kan hin jirredhaaf ergaa dabarsuun barbaadu immoo macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 qabnee yeroo dubbisnu
qulqulluun Daawit ilma isaatiin jecha gorse tokko jira. Yaa mucaa koo nama ta'i kan jedhu jechuudha. Amantaadhaanis haa ta'u sabaatiin, qomootiin, afaanitiin wal qoodis yookaan immoo garaagarummaa yoo qabaanne iyyuu nama ta'uu keenyaatiin tokko waan ta'anidha. Tokko taanee waa'ee nageenya lallabaa dhufaatii Waaqayyoos immoo yaadachaa amantaatti cimnee akka dhaabbannuudhaaf dhiifamni Waaqayyoo araarsummaan ala keenya dubara Maariyaam teessumnoo fi eegumsi qulqullootaa hunda keenya walitti haa ta'u galatoomna. Egaa akka waliigalaatitti mana kiristaanaa jaalala tokkummaa fi bilisummaa labsituu akka diinaatti kiristaanonni jirru ilaaluu qabnu. Akkasumas amantoonni biraallee manni kiristaanaa mana nageenyaa akka taate hubachuu danda'uu qabna. Akka waliigalaatti garuu waldaan lukabootaa waggoota 8 dabran keessatti tajaajila mana kiristaanaa afaan Oromoo irratti akka hojjechaa ture miidiyaa garaagaraa irraa beekuu dandeenya. Waldaan kuni waggoota 8 dabran irratti miidiyaa waldaan lukabootaa jedhuu fi gama feesbuukiin sagalee dhugaa ortodoksii jedhuun barumsa mana kiristaanaa afaan Oromootiin kutaalee lallaba 6 haga ammaatti beekamtii argatee tajaajila hafuurawaa abboota mana kiristaanaa waliin ta'uudhaan phaaphaasota wajjin ta'uudhaan tajaajiltoota mana kiristaanaa waliin ta'uudhaan tajaajila waldaa turedha. Akka waliigalaatti waldaan keenya waldaan lukabootaa manneen kiristaanaa gubataniif kiristaanota ari'atamaniif jajjabina manneen kiristaanaa gubatanii namoota naannoo sanaattis tokkummaa hawwaa. Egaa akka waldaa keenyaattis miidiyaa sagalee dhugaa fi waldaa lukabootaa jedhuuni gargaarsa manneen kiristaanaa gubatan kana taasisuu irratti yeroo dhiyoo keessatti deemsa hafuurawaa qopheessuudhaan kiristaanonni Oromiyaa keessa jiran akkasumallee kallattii garaagaraatiin gargaarsa meeshaalee ta'uu danda'a, meeshaalee qulqullaa'oo ta'uu danda'a, gargaarsa uffata kiristaanota ari'atamanii ta'uu danda'a. Gama kanaan yeroo dhiyoo keessatti deemsa hafuurawaa akka taasisnudha. Kallattiidhaan immoo kan jiru lammaffaa irratti ari'atamuun kiristaanota tajaajiltoota afaan Oromoo Oromiyaa keessatti dhaabachuu danda'u qaba. Manneen kiristaanaa keenyas namoota kana hubattee kiristaanota afaan Oromoo dubbatan afaan Oromootiin tajaajilan kana hubattee eenyummaa isaanii ofitti siqsitee tajaajila hafuurawaa tokkummaadhaan akka kenninu kiristaanota hafaniifis jaalalaa fi tokkummaa akka barsiisnu ta'uu qaba. Waldooleen kanarratti kallattii garaagaraatiin biyya keessaas biyya alaas kan jirru irratti hojjechuu qabna. Tokkummaa mana kiristaanaa keenyaaf yeroon itti kadhannu, yeroon itti soomnu, yeroon itti tokkummaadhaan gara waaqummaa keenyaatti boonyu yeroo har'aa kana waan ta'eef hundi keenya iyyuu qorumsa keessa dabruu kan dandeenyu soomaa fi kadhannaadhaan akka ta'e hubannee tokkummaa mana kiristaanaa keenyaaf garuu innumaayyuu cimnee hojjechuu danda'uu qabna. Gama biraatiin yeroo kiristaanonni ari'ataman kana shirri garaagaraa mana kiristaanaa irratti yeroo deemaa jiru kanatti kiristaanonni mana kiristaanaatti dhiyoo jiran hubannoodhaan xiyyeeffannoodhaan ilaalanii namoota abidda mana kiristaanaatti hin fiigan kana hubatanii eenyummaa isaa adda baasanii qaama barbaachisaa ta'eef namoota sana nagaa barsiisaa, namoota sana jaalala barsiisaa hojjechuu kan qaban ergaa koo isa xumuraa dabarsuun barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota hordoftoota sagantaa waa'ee amantaa keenyaa qophiin waldaa lukabootaatiin isiniif qophaa'aa ture kutaa lammaffaadhaan kan isiniif dhiyaachaa ture. Har'a kutaa lammaffaasaa akka waliigalaatti xumurree jirra. Abboota keenya sagantaa keenya irratti ayyamamoo ta'anii waa'ee amantaa isaanii dubbachuudhaaf dhamaanii iddoo kanatti yaada bal'aa nuuf laataniif Waaqayyoon isaaniif haa kennu jecha akkasumas dhaamsi sagantaa keenya kan ta'e tokko mucaa keessaa tokko mucaa alaa taasisuun mana kiristaanaa yaa'amu jechaati. Qophiin sagantaa keenyaa kanaan xumura. Qopheessee kan sirrii dhiyeesse Handaaqqoon Ijaaraa Girmaati. Ogeessi kaameeraa keenyaa obboleessa keenya Mirreessatu Jubaati. Torban sagantaa biraatiin amma walitti agarrutti araarri Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Gaaf tokko dubbatoo